Jual ini dibaca di Ramadan, ada apa balik sama apa ya betul. Warga asal cerita wada berada berarti ada apa balik sih atau kakak aja apa balik sari. Isi warga gargar, aku kamu tuan lagi kan serius. Wallah rakkoo qabu. Nama yoo xiqqaate nama kudhan asirraan karaa warra siibii qabu barbaadna jedha. Odaa restoraantii fi gadaabillee dhimmeessan jira kana durallee nama hojii muuxannoo weetaraa fi sheekota illee waan barbaadnuuf biyyattii viizaa hin baafnaa fi dhugamatti tikeettii illee irraa humna. Ambaasee isin kennaa tikeettii illee waan barbaachisu. Isiin dhufuudhaaf hagam fedhii qabdi takka yoo dhufuun barbaadne waan gargaaran akkaawunti amma dabarseeti yoo isiin keessaa ollee barbaadne waan ni jalli dabarseefi salaam alaikum waalaikum. Ilaa wanti takkittiin gaanoo dalagaa orgeeni dalagaa mana nyaataati malee dalagaa amma mana nyaataa keessanii miti galee odaa wanti baatee tigireen jira sabaaf sablaaf jira diree gadaa restoraantii keessa isin Oromoodha ijoollee teenna odaa restoraantii illee baatii tokko booda waan eebbisiifamuu illee barbaada. Mujatti nama saaf taate seetamtu. Asii gadaman gadaaf taate yoo isin hin taate jettan gadama restoraantii keessaa galattu bakka. Wallaahi ogummaa akkamitti dabbisuu waan garaagaraa kana nama keessummeessuu dandeettaa biiftuu buna dabbisuu waan garaagaraa kana dandeessaa nama keessummeessuu gadaa restoraantii. Nanda garuu hojjetee hin beeku yaa nan baraka hojjetee moo hin beeku dhugaa dubbachuu. Buna dabbisuuf nama ajajamuu hin beektu waan akkasii. Nama beeka. Weetara jechuun maal barbaada kastamaruma dhufanii maal kampeen illee kun waan guyyaa tokko lamaati. Bakka nana hojjedha. Lee galatoom waliin dubbadhu biiftuu galatoomaa jedhiin abbaa gadaa restoraantii. Ani dhugaa rabbii amma waan hin jedhu hin beeku naa abjuudha waan hin gastii kanarra jiru faanatti fakkaachaa jira. Taiga. Hin beeku waan abjuudhaan haasaa jiru waan hamma ta'aa jiru kana waan abjuudhaan naa ta'aa jiru natti fakkaachaa jira. Gadaa restoraantii akka dhuftee nutti dabalamtu abdii guutuu qabna. Jaaloo warri isiidhaaf hirmaatee isiidhaaf niyyate galii haa godhanii. Nasri dubbatuun. Dhagaa warri faast delivery illee dura as keessa jiran 200 waan hanqate nutu guuta jedhaa turanii beeksise isinoo yaadni keessan maali galatooma warri gadaa restoraantii. Aye, thank you Galatoma. Okay, yaadni kiyya galatoomi gadaa restoraantii galatoomi guddaa tokko galatoomi. Ani yaada laman qabadhee dhufee tureyyuu inni tokko ispoonsara ta'ee fi fidu biyya kana jechuudha. Viizaa waggaa lama hojjedhee fiduu fi inni tokko. Inni lammaffaa immoo qarshii ishee uummatni walitti suureef irratti qarshii hanga dabaluu fi barbaade hanga fedhii kiyyaa hangawii dabaluu fi isa lamaan kana yaada lamaan kana qabadhee dhufeyyuu. Amma immoo gadaa restoraantiin dhufee rakkoon qabu paaspoortii manutti fidaa nuu nama barbaannaa. Kanaafuu nama barbaannaa nutti haa dhuftuu jedhee kanaafuu gadaa restoraantiin illee guddaa tokko galatoomi. Oduu gadaan restoraantii illee yaada kana fiduu baatee raate ani yaadni koo viizaa waggaa lama jedhaa fi dhuftee haa dalagamuudhaa fi tureyyuu. Kanaafuu ammas carraan kuni hin dhumanne carraan viizaa waggaa lamaa kuni nama biraatiin dabalama. Har'a booruu osoo hin taane guyyaa biraatiif yeroo akkana nama akkasii akka rakkataatiif kan na bira jiru haa darbu. Gadaa restoraantiin immoo haa hojjetuu fi haa fiduu dhuftee haa hojjetu. Ammas immoo saambichaas miti. Ammas immoo inni fidu hanga inni yaadne tokko nan kenna. Baba Nuratti. Ayyee itti fufi galte. Ani okay inna gama miti. Ani kanan yaadni isaan ture amma soo ta'e hanga ta'e tokko. Maakiin hin jirtu bal'ina garreen yoo jiraatti yoo argaa. Maakii jedhaa malee hin jirtu maakiin hin dhufne.
Ammas gadaa reestooraantii galatoomii yaa fi dura kun qabu isa bira soo hojjette mucayyoonis eenyumaa Oromoodha. Kanaaf isa bira soo hojjette bareeda. Odoo inni fiduu baatee ambiisa waggaa lamanan hojjedhaaf nan dubbadha jedheetiin hin ta'a tureyyuu. Kanaafuu kana nama jedhe kun nama biraadhaaf nama akkasii rakkataan jiranii boruusiif ta'anis yeroo biraatti Thank you, Galatoma. Jalora bayani kesuma ina dufani. Waan kana gootu fi barbaadan as dalagarelle haa galatomu nama tattaafataa jiru nama guddataaru. Nagama miti. Nagama sagalee kaasa. Haa galatomani. Amma waan kana gootanii namni kun wajii adda addaa tokkotu barbaachisaa gara biyya waa bitataa waa fayyada. Transportii barbaachisaa miti ree nuti tikeettii fi viizaa waan barbaachisu guutuu ispoonsara nutu ta'a. Full sponsor. Damoos nisii birrii kuma achumatti haa dhageettu. Komishinii nyaanni nu bira akkuma ijoollee kaawwan jechuun wayitara. Achumatti asmaa baatee alaabina teessii isittu fudhataa. Nu karaa kennaanis karaa isiitiinis tajaajila waan hin barbaanneef. Masawan darbanno na hojjeta baay'ee qabna nama tokkollee wal askayyamullee waan hin teeneef achumatti damoosni kuma tokko birrii haga ta'u waa hunda asirratti adii baaspoora siitii suuraa askaayin of fida. Salaam alaikum. Kan jirtu aga maatiitti waan sila haasaa turtu waan gabaabsee waan xiqqoo kaa'e nama kana du'aa illee godha. Maaliif waan akka gaaraatti nutti ulfaatee mucayyoo kan akkam goonaa jedhamee haasaamaa runni gabaabseetiin kan dubbate gabaabseetiin kan godheefillee rabbiin isaaf haa godhu. Warroon ajjaa jirtan gadaa reestooraantii kanallee foloo godha. Du'aa illee godhaa fi waan dasna jimnaa jedhuu fi waan garaa namaa qabbaneessu agartanii mucayyoo kanallee garaa ishee qabbaneessu ummata isiif hirmaataa kanallee garaa ishee qabbaneessu garaa nama hundaa qabbaneessu dubbate rabbiin jazaa isaa haa deebisu. Sagalee nama baddee fakkaata.